jalqaba lola takkan qabnu fidee manatti na deebisee deemuun alaa inni lammataa ammoo nama jaarsota nama isatti dhiyaatu marattu himanneerra nama hundattu sheekaliil ka jedhamutu jira magaalaa Ini keessallee mattamo itti ini matta erginee isin nama meeqa jaartin isaa himanneen kun plural baay'inni ibsaa bar ini matte moo ini matta yoo tabirallee jiraatte akka mubaarak akkumaan inni madhe ka en warra fira warra isatti dhiyaatutti himatte eshi furmaata dhabde abbaan isaa osoo amriin ta'in isaanittis bilbilee itti himeera rabbi haararu inni abbaan qabu ati haadhan qabdu rabbi warra jannataa godhu hayye warra isatti dhiyaatutti himattee dadhabnaan miidiyaa irra baate ree ammati rakkoon miidiyaa irra si baase maaliin rakkoo miidiyaa irra kana baase networkiin dhagama dubbisi gurshaa jira dubbadhu dhugama qabdu dubbadhooti jecha namaa dhiisi miidhama kee waan rakkatte himadhu miidhaan kiyya ulfa ji'a lamaa fidee barrii afootti na buusee na biraa deeme achi booda immoo akkamit jirta ulfa isa wajjin rakkatteetti moo hin rakkanne akkamit jirta jedhee gaaf takka na ilaalee hin beeku ulfa isa wajjin dhibamee akka malee rakkadhee wanta kana gargaaree hin beeku da'eeyyuu kadhaa lufteen ji'a lamaan ji'a sadiin akkasitti na erga gaafitti tole ji'a lamaan ji'a sadiin kadhadhee isaayyuu. Okay, ilmo yu mati mana mati keetitti deette ati? Isa wajjin hagam teettan akkamitti wal fuutanii hagam wajjin turtan mana tokko keessa? Ji'a 8 waliin turre. Okay, gaaf dura haadha mafabbatu nikaa isinii godhe moo nikaa yaa'ii kana? Haadhumaaf abbatu nikaa nu godhe maatimaan. Okay, baatii 8 waliin turtanii akka baatii 8tti waluun agarreeyyuu jechuudha. Ilmoo isaa ofii inni ijaan argeeyyuu? Argeeyyuu hin beeku. Gaaf takka diimtu gurraattii isiyyuu hin beeku. Ayyee galatoon. Dhageettan ka ustaaza isinillee dhageettanii sultaan alkayrillee as keessa jira hiriyoonni isallee warri akka Heydar faa warri akka Ahmad faa namoonni itti dhiyaatanii fi anillee dhageenne. Sultaanii kiyyaa maali rakkoon kee baatii 8 qofa wajjin jiraattanii haadha manaa keetiin adda si baasee Finfinnee masan keessatti osoo nama kamii oluu humna qabdu osoo nama kamii oluu iyyuu miskiina gargaartu osoo kakaaba rabbi jala dhaquu dhaabateeyyuu birri keetiin geessitu rakkoon kana hunda si godhee ilmoo kee arguu si dhogge haadha manaa kee baatii 8 qofatti addaan si baase balbala jalatti konkolaataan si buusee irraa si fageesse maa'in. Hayyee assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu galatooma ulfaadha hundi keessanuu akkuma ilmi namaa rabbiin badhee miidiyaa kanarratti walitti fide isa fagoo jirullee kaleessee isa kaluu jirullee walitti dhiyeessee akkasuma hirellee walitti nu fidde gaafa jalqaba walit dhufnu ani imoo maalii ka jettanillee wallaahi billahi silki kiyyarraa imoon qabu alhamdulillah namoonni hedduu isillee jettee bara addumaan baafatu zamana kana imoolleen haadha abbaa dubartii taa'ee ani nama imoo irrattillee qaraasisuu miti imoo maayyuun qabu applicationuma imoo sanuu silki kiyyarra hin jiru wallaahi billahi namni dhaga'uu fi warra sheekotii imoo jedhanii waan nu arrabsaniif asumaan ergaadha. Mucattiin qulqulleessitee godhaa keessa hin jirtan eeshi dubbadha. Sirnumaani wal arginee guyyaa itti aanu akkuma nama tokko walaa janaajana walaa jinnillee hin jiru sanillee na hubadha. Takka bilbileef hin beeku wal argine siitaa naataata eeyyee agas gaafa nikaa qofa dhaqnee rabbi waliin nu fide galleen. Haa ta'u ammoo mucayyoo tana nama hamtullee miti. Ani miidiyaa irratti illee maqaa isii balleessuun barbaadu haadha qabaa obboleettii qabaa
yookiin isirra arraba qabaadhe yookiin isirra nama biratti of jaalachiisuuf jecha wanni hamtuu isirra kaa'ullee hin jiru haa ta'u gaafa fuudhee galuuni irraa nama dhukkubsattuu turte ni beekan maatillee yeroo dhukkubsattuu isiniin jedhu kana nama akka nama sihiriin itti dalagamee falfalli wanti garagaraa itti dalagamee maatiin rakkoo akkanaa qabdii duraan jennaan ni qabdii naan jedhan yaala isiif barbaachisu mana yaalaa geessee mana aadaa geessee even finfinnee keessaa bahee hanga adaamatitti ni beeytisillee waan rabbillee argu anis argu yaala isii yoo xiqqaate ji'a 3 ol waliin dadhabee namni shahar al-asalii miti shahar al-azaabin dhandhamee jecha dhugaa garatu dhugaa kanaaf erga isiin fayyitee jette wanti hin fayyine tokko jira amalli fayyuu hin danda'u akhlaaqni fayyuu hin danda'u akkasuma mu'amalaan nama waliin jireenyi waan namaaf bitan osoo hin ta'in yookiin yaalan marfeen namaa kennanii miti san bultii haadha fi abbaa waliin jiru qofatu beeka maatii waliin jiraatee arge qofatu beeka kana arguuf deemu qofatu beeka san ani akka itti dabarsellee dabarse ji'a 8 akka itti waliin turre jechuu yoo xiqqaate ji'a 3 ol dhukkubsatte akira rabbi fayyise wanni hin fayyine amaloonni tokko wal dhabbiin numa jira hin beeytanii isin kana waan miidiyaa irratti haasanii miti waan ta'eef achi baase filannoo isii godhe hin gorse obboleettii ati obboleettii kiyya anaaf ati haadha mana kiyya anaaf ati haadha kiyya anaaf ani abbaa keeti obboleessa keeti waa hunda keeti har'a abbaaf haatiif obboleessi keellee ana jedhe kunoo gaafadha gorse oduu namaa dhageette jiruu keettu badaa bultii har'a addaan si baasan kana bor itti seenuuf ta'a seenan nadaamadha laal akka ani bar amma arraba mi'aa fi isinitti himaan jiru akka isinii galuufi jedheeni gorse yeroo gorsu kana obboleettii itti yaamee gorsite isiin amma asirra haasoftutu mataan isii dhuftee gorsite akkasuma obboleettiin birallee jirti gorsite bira kaayee mee yoo wayyuu itti dhagaame jedhee yeroo hedduu waan hin gala jettuuf jecha achi abbeeralleen dhufee gorsee dadhabee akkasuma abbattillee bilbilee gorsee namni hundi gorsee akhira waan godhu dhabee mucayyoon tun na harkatti uf ajjeeftee daa'imallee ta'uu mala waa hedduu namni illee itti fakkeessuu mala jedhee fuudhee osoo mana isii osoo anka baakkabu naamusaan osoo isiin zollumin osoo isiin miidhin namni walitti bu'u nima jira yeroo namarra tarte waallee namaan jechuun nama jira suni aadi jechuun akka nama ani caccabsee gaggabsee yookiin dararee azaaba keessa isii galcheetitti ilaaluun qabdan obboleeyyan kiyya akhira fuudhee galu malee naan jette taa'i jedheen guyyaa 2 moo 3 kadhe guyyaa 3 irratti wallahi rabbi quraana buuse kadhe fuudhee manaan gahee ufin ajjeesin jedhe hattan abbatti dawwalee galu malee jette yenna maal galti kun haadha gaani waraaba fi sagalee kana biraan gahe maal galti dhuftee na bira mana kiyya galtee laga sanitti isii darbanaan jedhe abbo makiinaa jala aseentii yoo barbaadanii jedhe inki jibaara jecha kiyyaaf dhiifama garuu inki jibaara waan takka abbaa kiyyattillee him obboleetti kiyyattis abbeeraa kiyyattis hin himne astaghfirullah wa atubu ilayh hinki jibini dhiisi amma asirra waliin lollu duraan wal lolli hinga khalaas hinga obboleetti kiyya abbaa kiyyatti ati nama guddaa wanta hin taane hin dubbatu la dhiisi wallahi billahi bilbilana asay dhuftee jirte obboleettiin isii abbeeran isii dhufee jira manatti gorsanii jira obboleettii waliin ittima abbaa barbaadanitti fida isaan ani immoo miidiyaa kanarra dhufee haasa'uun barbaadu asli kabaje keetiif Ahmad Bosona Baale wasarriu nabe maal narraa qaba Ahmad Bosona Baale isatu muude isa mujrima hin beeka duraan yoo nabeetti ana beeyta malee maalummaa kiyya background kiyya hin beeku Ahmad Bosona Baale guyyaa takka moolama waliin deem wallahi billahi isan beeku waliin nyaadhee dhugee guyyaa takka moolama sani achi wanni inni asirratti fakkeessu hin kijiba uma takka narraan qabu maa namni guddaan agana goo kijibu of fakkeessu kalee waan naan jedhe laal asli dhagay viidiyoo kana waraaba kalee waan inni naan jedhe achi dhaqee jara bira akkamii akkana godha akkamii obboleettii nama akkana godha jedha ana bira dhufee maal jedha galgala gastetti bar mucaan kun hojiirra waan jiruuf hojii kana harkatti balleessuuf ta'an seeyyuu se'een jedhe miidiyaa irratti immoo afaan lama haasa inni namni guddaan agana ga'u dhiisa walaa Ahmad illee narraa dhiisa ولا نما برالله ديسا ولا هيدر اللي سي دبتا ديسا ولا أبازر اللي سي دبتا ديسا خلاص أنا موج أتيتنا فوري كباجان أكن دون أكن جلت مينا فوري قلتي نانتاني ولينتاني إيه قلتي نكاح يصير رابوس نكايني أك شريعات بابر بعدني هما
risaalan tahee barreessitee xalayaa ergiteef afaan hin jetteeni irraa Jaartii garaa qabdu irraa ni kennin bu'aa ustaas. hin bu'a ni keeni xallaqtu yoo jetteen gaafa isiin deette iddaan isii dhumate akkuma gizee nikaa hin qabne xalaaqa iddaa eeggattu xurii laguu isii eeggattu bakka san gaafa isiin deettirraa irraa bu'e isiin haraama alayya isiin anarratti haraama haadhaa miti waa tokko keessa hin jiru bid'aallee miti waan Nu maaliin nu rakkisaa turtarreen bu'u jettanii. ani si rakkisee asli ani si rakkisee Keeyni sheek wamaa quraanni fi hadiisni qaraatan tokko moo garagara gaafa keessanii allaqsuma takkaan bu'ee gaafa durriyyeen immootu wal hiitu iddaan baatii 3-4 hanga waggaa nutti deddeebisaa ooltan maal inni garagara amantii garagara qabna. Sannama si gaafate sannama akkasiin jedhe gaafadhu anammoo waan si na gaafadhu ka beeku sii deebisa kan beekni inni nama biraa gaafatta suni akkasi buuse nikaa isiin amma narratti haraama walumaa galatti achi booda eega daa'imtiis gaafa dhala deessullee dahaa jirti naan jenna himan hayyee rabbi nagaa naa hiiku jedhe du'aayii godhee fi birri yaala isii barbaachisu erge akkasii asillee gargaaraa jira riisitiin ji'a kana dura gaafa 26 ergee jira yoo barbaadu. Ustaaza isin amma allaqtuu kana osoo isiin garaa qabdu jettanii nimi. Ilmoo isiin garaa qabdu gizee namni abbaan manaa tokko haadha manaa xalaaqe ilmoon garaa sun ka'e nuti. Kama kiyya maali ilmoo maraammaree keesse ilmi kiyya. Osoo hayti teessan lama isin hin geenne xalaaquu kana sheeka jinni baasu waan kana walitti araarsa. Ilmuma waliin bu'e gaafa inni bu'e xalaaqni illee walumaa gadi bu'e. Sheeka gaafannaa sheek Hamza waan isaa jedhan kana dhageettanii dalila nu godha. Maal jettan? Yoo barbaadan ammallee kunoo xallaqtu. Amachuu kenni amma isinii Ustaaz Hamzaadha gaafin kun tokkoffaa Ustaaz Hamzaa yeroo baay'ee isinii fi sheekota hedduurraallee akka dhaga'utti ni kenni aariin hin bu'uu jettan taakka lammata jaartii takka abbaan manaa gizee gadhiisu haga baatii 3 I think natti fakkaata moo baatii wayii turaa yoo gaabbiin fa'aa jiraatanii akkasitti bu'aa jettan. Amma sulxaanin kenna miirumaan warratti geessee xallaqtu inni biraa deeme ni kenni bu'ee jedhaara aariin. Waan kana shari'aan wal bira qabaa laalaa tokko ta'anii ilmoo itti dhalchanii ammallee ilmoo wajjin rakkisuun akka seera faranjiitti. Akka amantiitti deemna nuti amma akka aadaa Oromooti fi akka amantiitti deemna. Ni kenni aariidhaan buusan kun isaayyuu namni waa beeku aariidhaan buusu kun hitta yaamee akkamiin laala sheeticha dabarsine qaama manguddummaa namni aare garma ofii fedhutti hikkatanii rabbi lakki ani yeroo sanitti asirreessitu fatwaan hin bada waan ta'eef amma wanni tare ani wanni jedheef gizee sanitti irraa ni hiikne turee haa tasgabbooftu jedhee eegee jijjiiramti har'a wayyaa qabdi jedhee miseejjiin na rakkiftee arrabaan narra deemte waan namni ammallee ofiin hin haasoftu mucayyoon tun daa'ima. Maal isin eessatti eeydan kun ilmoo ofiitu argeen beekuu diimaa gurraachaa jedhaa jirtu mucattiin isinatti argitanii beeytan isin ilmoo keessan kana. Bilbilaan wal quba qabna. Bilbilaan wal quba qabna. Argitanii beeytanii mire. Wal dubbisna siigalee kanaaf ani gizee sanitti jarjira sanitti aarii sanillee xallaqtu hin jenneen akka eega aarii keessaa bahe eega miira keessaa bahe ol qabee gaqqabe gallaalee ammallee haadhi duniyaa boru akiraan sobii sulxaanii kiyya wallaa ani mucattillee hin beekuu si beeka malee garuu la ani maal soba asli ani sobu abadan wallahi sobu maa namni na nyaachisullee sheeka dubbii tana walitti araarte amma carraa ishee cikaanii bakka dubbii daree kan akka hin jiru yeroo qarshii barbaadu qofa ka dubbisu arrabsee illee hin beeku kalaa sumayya qoy sheeka dubbii tana wali araarsaa dubbii sulxaan jedhu kana walitti araarsaanu fatwa itti jalqaba irratti dubbiin Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeroo tokko baatiriin cufaana silfiin chaarjii rakkaa irraan fagaatin maabiraatiin bakka hin jiru rakkoo yoo chaarjiin si cufellee rakkoon qabu akka ta'e irraa si fuuna isheetti gad hin dhiibnu rakkoon qabu dhageeffadhu gati hayyee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thalathun jedhan wanni sadii qoosaan saallee dhugaadha dhugaan saallee dhugaa jedhan an-nikaahu wat-talaaqu war-raj'a namni tokko qoosaadhumaan haadha manaa kiyya hiike yoo jedhe sigalee nikaan irraa bu'ee jira qooseen jira faaciheen jira qalladeen jira aysara bu'eera tokko lammaffaa qoosaadhumaan asliin fakkeenyaaf intala isaa nama tokko nikaasii godheen jira maharii qarshii hanganaa yoo jedhe qoosaadhumaan
gurbaan qeebaltu jennaan allaqa nikaan godhamee jira jaartii isaati harka qabatee fudhachuu danda'a jechuudha. Lama sadaffaan haadha manaa isaa kan hiikee jiru tokko rajaatu sideeffadhe yoo jedheen qoosaadhumaan deebiteeti jaartii isaati. Asirratti namni haadha manaa ofii dhiira biraatti heerumtee kaatu malee taatu hin jettani yookaan. qoyga haa xumuruti. Eshi. Haa xumuru. Ayaa daftari maa ifar fallakkiriidha. Barakallahu. Galatoom. Yoo fakkeenyaaf namni tokko bakka tokko taa'ee sadiin si hiike jedhe sadanuu hin bu'a moo tokko qofa bu'a. Kan irratti khilaafa jira. Dhiirri tokko haadha manaa isaa yeroo tokkoon si hiike jedhe jennaan baatiin sadi osoo hin gahin rajaatu yoo jedhe jaartii isaatii deeffachuu hin danda'a. Yoo yeroo tokkoon hiike jechuudha. Yoo immoo yeroo lama deebi'ee hiike baatiin sadi osoo hin dhumin rajaatu yoo jedhe deeffachuu danda'a. Sadaffaa irratti ammoo chaansiin hin jiru baatiin sadi dhumullee dhumuu baatullee jechuudha. Yeroo sadi irra deddeebi'ee fakkeenyaaf fakkeenyaaf amma har'a hiikee torban tokkoon booda ammas lama buuse jedhee kabiraa yoo buuse jechuudha. Sadi yoo buuse isaan adda baatee ji'a sadi lakkaatee xumurtee kaatee jaarsa biraatti heerumtee jaarsi yoo si hiikee isa kana deebi'uu dandeessi malee abadan deeffachuu hin danda'u. Yoo ammoo yeroo tokko qofaan hiikee jechuudha. Baatiin sadi dhume deeffachuu hin danda'a. Haala kamiin nikaa haaraadhaan jechuudha. Abbaa bira deemee akka nama gartee haaraa fuudhaarutti deemee maharii haaraa kennee fi deeffachuu hin danda'a. Amma obboleessi keenya sultaan jechuudha. Osoo fedhii qabaate yeroo tokko qofa waan hiikeef deeffachuu mirga guutuu qaba. Leannahu itti deddeebi'ee hin hiikne. Kanaafuu ni kenni isaa kun gimmaa hin jiraa miree lama jira tokko hiike. Deeffatuu ni danda'a. Sultaan dhiifama hojii yeroo meeqa Eka gimmaa sheera jira akka gaafa reedii san ta'e baramma sultaan. Gimmaa hin jiru asli anatuuf beekame bareedaa kiyyamee tasgabbaa of lakkoofsa tokko tuqaati waan isin jedhu amma qaldillee yookiin amzaatillee kitaaba qajeeli dubbisiiti bareechi. Deetichi amzaa neetworkii qabe. Dubbisi bareechiti bareechi haa dubbisu hamzalleen jedhi walii galatti ani mucayyoo xalaaqee Eeshi amma sultaanii kiyyaa miti obboleettii Omaa rakkoo qabu. obboleettii kiyya immoo miidiyaarra ooftaniin dararinaa hin rakkisinaa Sultaan amma akkana goona ayyee tani kaya duraanillee namaan mari'attanii waliin fuune namallee mari'attanii waliin loonillee namallee mari'attanii waliin hin rakkoo miti yoo jaalallee jiraanne giddi wanni wajji jiraatan hin jiru. Hamzaa yoo jara kana jiraatan nu deebisa. Amma ta uumaanitti ta namummaatti ta biyyoomaatti deebina. Mucattiin tuni intala biyyaatti intala islaamatti salaata haa salaattuu haa burreessitu san isin abbaa manaattu beekamalee nun beeynu. Akka mootu ilaalchi amma namoonni achi ilaalan imaanaa islaamaa shuruuxa salaataa kanaa barsiisuu irratti eeguu maal waan barbaachisu. Reefu itti wajjaba jechuun soomaaf salaanni andar eejjidha. Ganaa nama barachuu barbaachisu. Kuni waajibni mucayyoo haadha hin qabne ka abbaa bira hin jirre waajibni isinirra itti gaafatamanuu isin. Isinumatu himallee akkasumanatti fakkaatallee. Haati manaa yoo hin salaanne itti gaafatamaan abbaa manaati natti fakkaata. Dogoggoruu baadha dhiifama isinirrallee beekee ittiin qaraanillee. So amma mucattiin tuni bakka salaataaf karaa rabbiitirra diddaaf dhiisan sanillee hin geenne dhugaa dubbachuuf taanan jechuudha. Jaalaluma jidduu keessanii dhumee dhiise mucattiin tun akka himtutti kabajaan isinitti dhufte bikiraa jedhan saniin kabajaa ofii qabatte isinitti dhufte. Barsiifachuun qaraasisuun harkaana imaanaa salaata waa hunda barsiisuun irratti dhooguun isini tokko. Lammata haasawa keessa irratti akka waan eeynannaas qabduuti jettan. Itoophiyaa san keessatti dubartiin xiqqoo yoo gizee mataa ol qabatte hunduma mana hundaa jira. Namni dubartii xiqqoo ol jette qabu namni dubartiin hin jibbi hin iyyisiifne hin bochifne hin jirtu wallaahi. Nu hunda wajjin rakkataara. Amma akkaataan isii waa jibbisiisu afaan wal isii wallaalchisu salaata jibbisiisu kuni ija budaa sanfaa isinii galee miti. Amma karaa kanatti xiqqa shoora obsa waan dhabdan na fakkaata. Maaliif ani waan maatii keessallee narra gahee beekuuf ijoollee xiqqoolee quraana jibbisiisu osoo qaraatu yoo qaraan osoo irra baniif kufti amma ijoolleen xiqqooleen jechuu ta'u waggaa 10, 14, 15 tunniin mana nama hunda jira kun wallaahi isinii galee kanaafi jallina natti hin fakkaatu amma akkaataan isin himaa jirtan kun ija budaa harka namaa natti fakkaata.
isini galee kana waan ta'eefi ammatti eega isin bultiin isin hin taane erga dhiiftan ilmoo isin irraa qabdanii haadhan qabdu masruufa 5,000 gizee rabbiin laaffiseef naa ergaa jiranii jedhan jechuun baatirra yoo ergitan jireenya biyya Itoophiyaa isin keessatti 5,000 haadha ilmoo jaartii nama guddaati miti amma leeveliin isillee adda amma jaartiiwwan nama biraatirre manoor inda beetuuno amma isin leevelii maqaa keessaniitiin jiraatti 5,000 gizee takka isin shaayinuun dhuyne tun isii baatirraa baatitti haadha ilmoo haadha manaa keessan ta durii jiraachiftiin in ulfaata hin jiraachifte isinillee erguuf yaadunu ikabdal wallaahi gizee silaa rakkataa biraatu ufi qabdanii jiraachiftan kanatti jaartiin kaleessa wajjin turtan haati ilma keessanii ta hangafa isinii dhalte rakkatuun rabbiif nama biratti illee maqama keessanii iyyuu hin ulfaata wallaahi dhugaan kana jechuun feeta walit deebi'aa deebuu baadhaa isuu rakkoo biraati homaa miti soo kanaafi amma gaafa galtaniiti masruufa ilmoo keessanii ol nuusiisa waan fakkaatu godhaa fi taani adeemsa keessa isin sirrooftee waan rabbii kanaan beekanii maaliif wal baratte wal hin saalfattuu jira oromoon yoo walitti araaramtanillee karaan hin eeyyama jedhanii kun ustaadni hiriyyaa keessanii isinillee kan hima beektanii yoo araaramuu baattanillee rakkoo miti masruufa ol nuusiisanii dubbii biraan mootu lafarratti manguddoo biyyaa wajjiin fixadhaa isiniin jechuudhumaa fi amma eega dubbii miidiyaarra baate masruufa ol siisa. Asli galatoomii waan barnootaa jettee fi dhugaa isinitti yoo hime ka rabbi argu namnis na haa jaalatu yookiin na dhaga'ullee miti wallaahi koomentilee taaliiqallee ilaalaan jiru rabbi narra ragaadha. Barnoota akka isiin dhufte mucayyoon tuni tarii hanqina diinii qabdi jedhee eega barnoota addaan kutte jedhee fuudhee akka ijoollee oolmaa daa'immanii geessanitti konkolaataa keessa qabadhe sii galee mana madarasaa geessee yeroo sa'aan galee konkolaataan achi dhaabbadhee fuudhee akka ilmootitti kunuunsee ila qaa'idaa nuuraaniyyaa ficcisiisee gaafa haflaa isii hamilee itti horee bakka sagantaa isii geessee akkasuma erga achirree baate bakka sadarkaa qur'aanatti ol darbanillee markaza ji'aan itti kafalee mana gaarii isii qopheesse sii galee yeroo baatu ufii konkolaataan fuudhee bakki isiin barbaadde geessee isii bashannansiisee kallattii namni nama kunuunsu hunda akka ilmi namaa haqa dubartummaa san hattan haga uffata kiyya isii miiccisiisuu dhiisee alatti laawundarii fayyadamu gahee sadarkaa hedduu keessa dabaree asiin gahe waan gargaarsa isii 5,000 miti sanii olillee ergeefii jira maal rabbiillee na argaa namni sin beeka isillee ni beeyti amma wanni tare akkuma ati jette gargaarsa isii daa'ima tiyya takkitti miti ani akka isii 11 horatuu danda'a maaliif yoo ta'e qabaadhee osoo hin tahin namaa ol tahee osoo hin tahin hojjadhee argachuu danda'a ilma dhiiraati horatuu danda'a dhugaadha ammatti wanni sun bu'aan qabu garuu akkaataa adeemsa isaaniittu akkaataa jechoota isaanii akkaataa isaa yaalii kallattii garagaraan amma waa hunda himuu hin danda'u ana amma kabajaa jaarsummaa maalii jedhan malee kallattii hedduun na yaalaa turan haga sadarkaa karaa san keessa bahuu na dhoorgu wallahi rabbi na arga nama natti himee jira ila bilbilanii nama ana waliin ture bilbilanii bakka sanitti magaalaa saniin na arganii yaalii biraan irra yaalan oduu sobaa hin sobiin ati nama guddaan hin sobiin ani ammoo dhageeffataa jiraa mi'a ani isii miti sumayyaan waa tokko quban qabdu dhugaa sitti himne amma reefi gizee asliin himattammoo himatte jedhuun sun isii miti ka himatu oduu kana olii gadi deeme nama biraatu mucattii tara bultii isillee diige nama biraatu tartiiba isillee dhoorge dhugaa isin hima bakka khalaas nama biraatu duuba jira itti taphatanii har'allee immoo miidiyaatti illee kabaase nama biraati khalaas waggaa lama ture waan achi ture keessanuu dubbattee beellaqa xiqqaadha dabali gargaari amma guddatte barnoota jira waa hedduu jira uffata isiitu gatiin hin dabalanaan jechuun qablee waggaa lama ture arsummaa fixannaa miidiyaa irratti si baasne malee isin kijibini waree khalaas sumayyaa
wareen dhaabini dhiise dubartiin kabaju Sumayyaa waliin Rambayn. Sumayyaa goy kaama dubbiin barri waliin deddeebisaa. Sumayyaa miyuutiin Rambayn kalaas dubbiin sibira tartee bar waan jaarsa Sibira musliimaanii tarte. waan namni simuru dhageeffatu waan taate obboleessi. isaan irraa dhugaan tokko hin jiru dhugaan osoo jiraati nama rabbitti laa tusalli ammallee itti amana wanni salaata waliin jiru Salkiin irratti faara kana mabraatiin dhufa. yoo waa'ee salaataaf gadhiifte Yalla, okay. arkaan islaamaa Baay'ee barattee nuti hin jirti dhufta. quraana barattee jirti Arsitti ka jedhu dhufa. arkaana salaata barattee jirti ilala asli Lakkoofsaan amma keessaan si barreessu kana barreessi kaa yoo dhufte fooloo deebisi. asli Oh. asli na dhagaa Keessaan lakkoofsaan amma si barreessi kana barreessi koomintii jala. salaataaf jecha gadhiisanii yoo jette salaata wanni caalan jiru jidduun kennaaf jidduu rabbi wanni jiru salaata namni salaata dhiise kafaree jira nama kaafiraa waliin immoo bultii ijaaratu hin ta'u fakkeenyaaf namoota salaatumaa jecha salaanni waan xiqqaa miti ragaa isinitti ba'u guyyaa wayii salaanni No, waan amma bar bakka san maaltu xiqqashoo gaappii qaba beeytanii? Bakka amma isin salaata irratti adda addaan kuni intalli kuni gaa'eessaa miti. Haftuu guddoon fuune. Daa'ima xiqqoo reefu itti wajjabu fuutan barsiisuun isin qabdi. Salaachisuun isin qabdi malee isin qabdu. Na somsiisa ishee abbaa feetanii fida. Daa'ima xiqqoo ganaa soomaaf salaanni itti wajjabin fuutee hin salaattu kanaaf gadhiise jechuun nati gaayhoon hime aychaalim. ani ukkoo waggaa 15 isin jettullee miti dhugaa yoo himne hin beeyti waggaa 15 umrii isii waggaa 15 qofaa miti akkanallee marumallee bar wanna wal miidhuun gaarii miti dhugaa Sultaanii kiyya sultaan salaataa fi keessan deddeemina sooma salaanni umrii meeqatti namatti wajjaba nama tokkotti. waan himan yoo dhabe ile ijoollee akka shari'aatitti waggaa 7tti ajaja salaatatti waggaa 10 wadribu alayha bi ashri waggaa 10 irrattumaa jedhe kitaaba irrattumaa jedhe waggaa 10tti Zambii fi jilliinoo meeqarraa itti qabamu. kanaafuu waggaa 15tti immoo sadarkaa biraati siigalee 10tti yoo tuman waggaa 15 sadarkaa biraati suni achumatti aaya walii galatti yoo walii himne waggaa 7tti ajajjaa 10 irratti tumtaa 15tti immoo waan itti deebi isiin immoo 15 oli barsiisellee arkaan islaamallee salaatallee yoo taate barattee No. wallaaltee miti Guccattii waggaa 14 fi intalli yookiin intalli waggaa 14 fi baatii 9 sooma yoo nyaatte yoo soomuu yoo baatte itti hojjabee soomni itti hojjaba. asli isii waggaa 14 fi ji'a 9 miti mucattii Itti hojjaba jedha bara. yoo fatwaa biraa yoo barbaadde nama biraa gaafadhu ani amma waa'ee fatwaa dhiisi fatwaan abbaa qaba bakka qaba ulamaa qaba bakka arganitti illee Amma bakkee tana ina. Anama bakka tanatti isinii waliin galu maaliif beektanii? Albas salachim hin bilchaanne. Bakka salaatan salaatuu kanaaf dhiisee jettan kana tana ani hin fudhu. Gadillee nan seenu ana kun. Akka yaada biyyaatitti amantiin osoo hin taane akka amantiitti hin beeku ani hin qaraane xiyyaafuu jaahilaa isintu beeka sheekonni ana gannan seenu maaliif inni sababa itti qaba sababni itti qabu maa inni reefu iyyuu itti ballage reefu waan kana reefu itti seenaa jirti akka nama barumsa kutaa tokko seenuti barsiisuun irratti jajjabeessuun yoo haadha abbaa bira jiraatte gahee haadha abbaati yoo haadha abbaa bira jiraanne mootu gahee dhiirsati intala durbaati. An bakka kana naan fudhatamu. asli galatoome amma walii galatti waa hedduu jira dhiisuma wayyu asli ati nama guddaa dhabin beeyta dhimma maatii gidduu jiru siifi rabbi qofa beeka bar miidiyaa irratti Dhimmicha irratti walii gallaa salaata waan deebi'een kun miti waa'ee salaanni laazima ana biratti akka kiyyatti har'as boris ni jira maaltu irratti dhogguu si dhoowwe. barin dubartiin jedhan cinaacharraa uumamte jedhan cinaachi yoo hin qajeelche jette hin caba jedhan kanaafuu isa cabsuun immoo ofirraa dhiisudha isa cabsuun ofirraa dhiisu kasruu haa Eeshi amma furmaanni maali jettare gara furmaatatti deemnaayyee. furmaa akkas jedhi na gaafadhu furmaanni daa'imti tiyya daa'ima kiyya yoo barbaadde har'as irraa fuudha yoo barbaadde ammoo waan isiif gahu anatu godhaaf asirratti namni biraa dhufe akkas godhi akkana godhi akka waan cidha na waliin bahe akka waan na waliin fuudhe akka waan na waliin cidha godhate akka waan gaafa sargii itti himadhe namni biraa fatwaa naan kennu sii galee kana waan godhuuf ani waan isin naan jettan wanni sun hin gahu hagana dabaliif yoo naan jettan inumaa sanii ol illee dabalee kennuufii danda'a jechuudha.
ilmooti wali amma booda ajandaa kiyya miidiyaa irratti nam tokko haasa'e rabbii guyyaa qiyaamatitti wal gaafanne namni biraa miidiyaa itti banatee martuu tiktoka isaa itti banatee inni akkasii darasaan akkasii sheeka akkasii rabbi sodaadha yoo ani badaate illee isheen namni rabbi sodaatu baay'ee jira yoo anis badaate akka isin yaaddanitti keessa namaa rabbi beeka waan ta'eef Dhuguma baay'ee adda baafadha ammachoo jaartiin wanta gura qabnee ofirraa qalina duraan isin sodaannee diinii kanallee sirriitti hin beeknu bira taa'aa turre. Bareeda bara akkatti dhimmi dubartii sheekota kun miidiyaa irra bahu nu waamee adda baafannee amma. Eeshi amma akkana godhaa kan. Amma waan masruufa ilmoo keessanii barbaachisuun isintu beekan sirri. Wanni kun immootu eega bokokee miidiyaa irra bahee immootu isinillee obboleetti teennaa isinillee obboleessa kennaa ilmi keessanillee ilma kennaa dhugaa rabbiititti amma ka isinis beeytan ka namnis beeku kumni shanii ilmuma keessan kanan ga'u isiin tunillee guddisaa jirti haqa ittiin guddiftu kennaaf hin jiraatuun oolu waan guddisaa waan humna isinillee eegani kaallee hiikani mumkin bakka sayyoo dogoggorullee baadhe waan guddisaa jiraatuun ol haqa isinirraa qabaatuun ol ta'uu kaallee irraa buuftan waan ilma keessan ittiin guddiftu haqa isinirraa qabaatuu hin ooltu. Yoo hin qabduu jettan daliila fidattan. Nuti dalguma dalga dubbanna malee daliila waan hin qabneef isinitti achiin jabeessinu. Isin lakkii wal jaalannee wal fuunee walitti dhalchinee masruufa aannaniif haffaalaa qofa danda'a. Guddisuu ilmoo kiyya guddisuu kanarraa qabatan isin daliila fidattan daliila malee gad isin hin dhiifne. Amma jireenya Itoophiyaa qaala'e kana keessatti isini akka isin jettullee dhiisa akka isin jettan kunillee hin ta'u amma teessanillee biyya namaa jirtani mucattiin tunillee mana namaa jirti mana haadha ofiitu hin jirtu haadhayyuun qabdu isin rabbi warra jannataa haa godhu birri baatin jechuun doolaara 100 takkatti ol butaa fi 20,000 gaafa rabbiin isinii laaffisee biyya galtan amma silaa hujjaaja keessummeessitanii kaadima keessummaa rabbiiti teessaniifu bakka guddaa jirtanii keessummaa rabbi kaddamaa ooltanii bakkee isin jirtan kanallee ofirratti ilaala waan akkana gadhe kan namni isinirraa baratu hin qabu isinii galee kanaaf baatin 20,000tti dhaabbataa godhaaf agaaf ilmoo keessan fudhattaniiti. San booda hoo jidduu keessa yoo barbaaddan ilma keessanii sanii gad ergitanii fi sanii ol ergitanii fi suni dhimma abbaa waan abbaan ilmoo godhu. Masruufa isii dhaabbata ka ilmoo keessanii fi isin ittiin isinii guddiftu isin eeganii kaa irra buuftan masruufa irraan qabdu ka ittiin isinii guddiftuu fi masruufa ilmoo keessanii 20,000 godhaa fi agatanaaf hin miidhamtanii namni birallee akka miidiyaa irraa isin jaalan haasofne jaarsummaan biraan barbaachisu kan walitti araaramu jettani. Ayyee asli galatoome ulfaadhu rakkoo tokko hin qabu naa ta'a jechuun ilmoo kiyya guddifadhaa ilmoo kiyya naa guddifti hattan ilmoo kiyyaa miti isiyyuu gargaaru nama biraatu nama rakkateeyyuu waliin rakkatanii ka biraatu bira dhaabbatan waan ta'eef rakkoo tokko hin qabu. Wanni ani asirratti isinii dhaamadhu qofa maqaa kiyya fuudhanii ammarra dhagaha maqaa kiyya fuudhee namni tiktookan ittiin banatee namni ajandaa kiyya waanii kiyya baagiraawundii kiyya kan beeyne narraa haasa'e namni nan beeyne hundi nama arqee miidiyaa irratti akka hin jenne asilleen amaanaa isintu itti gaafatama ani waan isin jettan fudhe. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata warri asirra jirtan gasirra jirtan isinii ta'ee kun haadha baatee haadha mana. Asli. Amma waan keessa jirtu haadhumatu beeka beektee. Nuti baay'ee dubartiin waa hedduu nu barbaachisaa qaamni keenya rifeensa mataarraa qabee hanga qeensa lukaatitti mallaqa nu gaafata. Muyyattiin tun taani nama reef lafaa dhufaa jiru. Qaamni keenya hundi isaa mallaqa sii galee. Kabiraa hafee qeensummaan nama tarkitu kun yoo diqqaate mallaqa anji'aan agamitti baasa. Nyaarri keenya kun mallaqa.